ربين هنوديسو برد أوما ربين هنودي الشما أكم جرتو هردفتوتا سجنتات إهنا قلبي تربان لما فاق سجنتات كنا قبلنا سني دي أني جرا نفانا ترى سنين جدا سجنتات كنا رأرتي دكتور عبد اللطيف حاجي إسماعيل أحمد positive communication رأرتي PhD سامي قرنو هجتنين أكسوما سجنتات كنا فقارين أكسنين ياتو عبد الرزاق نصرين كانوا hogganantaa baga jiraattan baga noo dhuftan sagantaa dhihana qalbii hariiroo gaarii akkamitti qabaanna jennu isin qabannee dhiyaanneerra nu faana turaa isin jechuun barbaada. Dr. Abdullatif baga noo dhufte. Sagantaa hariiroo gaarii akkamitti qabaanna akkamitti kunuunfachuu dandeenya waan jedhu irratti sagantaan keenya isin dhiyaata. Dr. Abdullatif kallattii mangara sagantaatti darbuu fi hariiroo gaarii qabaachuun akkamitti maaliif barbaachisa waan jedhu irratti mee yaada gabaabduu. Tole hedduu galatoomi Dr. Amaan. Hariiroo gaarii akkamitti uumamuu danda'a maaliif barbaachisee kan jedhutti gaafa achi ceenu gaaffii keetti jechuudha. Rabbiin gaafa nu uumu social animal godheeti ni uume. Walitti akka haajomnu godheeti ni uume. Keenyaaf namni tokko haga fedhe yoo sooressa ta'e, haga fedhe beekaa yoo ta'e, haga fedhe taayitaa yoo qabaate nama biraatti haajama. Maaliif gaafuma nu uumu piroogiraamiin keenya akka walitti haajomnu godhameeti uumame jechuudha. Kanaafuu hariiroo gaarii qabaachuun jireenya gaarii waliin dabarsuuf fayyaa sammuu keenyaatiif, fayyaa qaama keenyaatiif waliin guddachuudhaaf, biyya guddisuudhaaf yeroo rakkannutti wal bira dhaabbannee jabaadhu waliin jechuudhaaf waliin cehuuf hedduu nu barbaachisa jechuudha. Namni tokko ani eenyu nu barbaadu, ani waan nama biraarraa barbaadu hin qabu, maallaqas ni qaba, beekumsas ni qaba jedhee jiraachuu hin danda'u. Keessumaa immoo yeroo ammaa kanatti jechuudha. Keessumaa yeroo ammaa kanatti. Waan jireenya dhuunfaatii fi jireenya hawaasummaa qofa sun taane fakkeenyaaf daldaluma mataasaa, biizineesii mataasaa, barumsaa fi waan adda addaa gochuun hin danda'amu jechuudha. Bakkuma hundumatti hariiroon hedduutti haajamu. Bakka barannutti obboleewwan barattoota wajjiniin. Fakkeenyaaf mana amantaatti. Almost wanti qophaa ta'u hin jiru jechuun danda'ama. Waan tokko yaadaa ture fakkeenyaaf oppozitii hariiroo yoo yaadne yookiin immoo hariiroo yoo hin jiraanne maal ta'a waan jedhu gaafa yaadu maaltu natti dhufe yeroo namni waa balleessu adabbiin keenya maali? Mana hidhaa deemaa mi? Mana hidhaa maaliif deema sitti fakkaata? Hariiroo rakkutuuf yoo. Hariiroo namarraati akka nama wajjin wal hin argine, akka nama wajjin hin haasofne, akka yaada isaa nama biraatti hin dhageessifanne, yaada nama biraa akka hin dhageenye. Adabbii guddaadha kun. Adabbii guddaadha jechuudha. Kanaafuu hariiroon dhugumatti hedduu barbaachisaadha. Garuu nuti kana akkasitti yaadnee hin beeknu yeroo baay'ee. Maaliif akka kanaan dura nuti yookiin immoo jeneraalii dhalli namaa maal yaada? Ani milkaa'ina kiyyaaf wanti na barbaachisu maallaqaa, taayitaadhaa, social status waan akkas akkasiidha kan nuti yaadamu. Materialistic view qabne jechuudha. Haa ta'u malee dhugaadha haga takka nu barbaachisa. Maallaqni isaa haga takka nu barbaachisa. Beekumsis nu barbaachisa. Garuu haga feenu beekumsas taayitaas maallaqas qabaannu wanti nuti barumsi keenyaaf maallaqni keenya namoota nu wajjin jiranii wajjiniin hariiroo gaariin itti fufsiisuu yoo hin dandeenye rakkinatu uumama malee nuti ittiin milkaa'uu hin dandeenye jedhu yaadan qaba. I think atillee sammuu keessa waan hedduutu deemaa jiran fakkaata. Kanaan wal qabatee keessumaa saayikooloojii wajjin wal qabatee positive saayikooloojii mee kana irratti wanta wal qabsiistee seenaariyoo lafarra jiru wajjin wal qabsiisnee akkamittiin waan irratti da'u jira. Baay'ee bareeda baay'ee galatoomii Dr. Abdullatif. Saayikooloojiin one of the basic needs jedha. Fedhii bu'uuraa ilmi namaatiif barbaachisu. Ilma namaa kamiifiyyuu barbaachisu. Qabaataa
gara spacey deemellee ka mootummaa ta'ellee ka baratullee ka qonnaan bulaallee everyone nama ta'uun wanti sadii akka fedhiitti barbaachisa jedhama. Tokko keessaa isa sadiin kanneen keessaa relatedness jedhanii relatedness walitti dhiyaachuu jedha. Cinaa biraatiin ammoo psychology evolutionary, it is one of the evolutionary related needs jedhu namni jiruun jiraachuuf nyaata dabalatee namni waliin jiraatu wayii jiraachuun dirqama jedha. Qabeenya guddaa qabda. Qabeenya qabdu sun bakka wayitiin sigaa malee jireenya san itti fufsiisuu hin danda'u. Qarshii qabaattee waa bitattee you need to feel it. Enjoy godhachuu qabda. Nama waliin qabeenya qabaachuu kan keessun hiika qabaachuu hin danda'u. Qabeenya qofti jiru kan keessan hiika qabeessa godhuu hin danda'u. And they carried out research. Qorannoo adeemsisan warri social psychologists kun gammachuu ilma namaa maaltu fidaa waan jedhu yoo qoratanii qabeenyi addunyaa kun yeroo yerootti dabalaa deema. Haa ta'u garuu gammachuun ilma namaa bakkuma dur jirtu san jiru. Maal ta'eeti qabeenya waliin silaa namni adda qabeenya guddaa qabaatu gammachuun isaa dabaluu qabdi ture. Maal ta'ee dabaluu dhabe jedhanii bifa saniin deeman. Akka kan keetti yoo hariiroo gaarii hin qabaatin maaltu nutti uumama? Qabeenya hin qabna, hariiroo hin qabnu. Maaltu ta'a? Rakkoo maaltu dhufa? Yoo hariiroo gaarii hin qabaatin maal jedhu? Gaaffii gaarii kaastee hariiroo gaarii yoo hin qabaatin baay'isee namni gammachuu hin qabaatu. Tokkoffaan life satisfaction waan jennu kun hin qabaatu. Maaliifi baay'isee hariiroo gaarii hin qabu jechuun maalirraan ibsamaa? Namoota wajjin jiraatu wajjiniin hariiroo inni qabu maybe haala communicationiitiin ibsamuu danda'a. Namoota kana wajjin haala gaarii wal quunnamaa hin jiru jechuudha. Kanaafuu namni nama wajjin haala gaarii waliin quunnamne communicationii gaarii yoo hin qabaanne yeroo hundumaa wanti inni yaadu waan negatiivii ta'a. Negatiivii. Baay'isee hariiroo gaarii qabaachuu jechuun maal jechuudha? Ani existansiin koo yookiin jireenyi koo value wayii qabaa. Anillee bakka qabaa. Nama yogguun dhagahu ofii koo dhageessisaan jira. Ani immoo akkuma nami akka na dhagahan barbaadutti anillee nama dhagahuu qaba jechuudha. Baay'isee wanta tuwee yoo hin tahin rakkisaa ta'a. Anilleen gaafa nama dhagahu okay namni kuni namaa fi kabaja qaba. Anilleen isaan dhagaha jedheeti dhufa. Kanaaf fakkeenyaaf kitaaba Stephen Covey irratti The 7 Habits of Highly Influential People jedhu sanarratti dura nama akkasi dhagahan eeguun irratti ati nama dhagahuudhaaf ofii keetiif kana godhii jedha. Kan biraa fakkeenyaaf the golden rule seera jedhu ni beeknaami. Amantaa keessattis filoosofii keessattis bakka adda addaatti kan dhageenye. Maal jedhaa? Akka namoonni biraa si kabajuu fi treat si gochuu barbaadanitti atillee nama biraa kabajii treat godhii jedha. This is the golden rule. Kuni hariiroon reciprocal ta'uu isaa agarsiisa jechuudha. Kanaaf yoo hariiroo gaarii hin qabaanne namni already devaluate gochuu eegala. Ati namaaf kabajaan qabdu, hariiroo gaarii nama wajjin hin qabdu, communication hin gootu taanaan kanaaf immoo nama wajjin jiraachuu hin dandeessu jechuun maal jechuudha? Ati depression keessa seenta jechuudha. Stress keessa seenta. Psychologically, physically, mentally rakkina adda addaatu sirra gahuu danda'a. Ofitti cufamtee ofii keetiin jiraachuu eegalte jechuudha. Kun immoo akka keessa keetiin qaamaas ta'ee sammuudhaan dhukkubaa deemtu godha yaada jedhuun qaba. Kanaafuu rakkinni hariiroo badaa wajjin wal qabatee jiru kanaan wal qabachuu danda'a yaada jedhuun qaba. Itti hafu. Baay'ee bareeda. Akkuma ibsitetti saayikooloojii keessatti illee kitaabilee garaagaraa keessatti illee ilmi namaa wanti akkuma basic needs ta'e walitti dhiyaachuun kun hariiroo gaarii qabaachuun kun wanti ilmi namaa sodaatullee inni guddaan rejected ta'u garee wayii keessaa baafamu dhiibamu
dabalamuu dhabuu, kophatti hafuu, dhumarratti ammoo akka saayikolojiin jedhu loneliness kophummaan keessaa namatti dhagamu. Physical namni si bira jiraachuu dhabuu utuu hin ta'in nama naa yaada jettu dhabuu, nama waa'ee kan kee dhimmamu qabaachuu dhabuun, kophatti hafuun waan ilmi namaa baay'ee sodaataa keessaa tokko jechuudha. Kophatti akkanaafin waa hunda taasisa ilmi namaa. Akka namoonni biroo itti tolu, akka gammadan, akka siif jira jedhan waa hedduu taasisan jedhama. Bu'uuraalee hariiroo gaarii qabaachuuf, walitti dhufeenya gaarii qabaachuuf nu fayyadan keessaa mata dureewwan tokko tokko tuqxeerta Dr. Abdulatif. Stephen Covey illee kaaftee dura of laaluu barbaachisa yaada jedhullee kaafteerta. Asirratti wanti nu dabaltu jira. Maal yoo ta'e hariiroo gaariin qabaachuu hin danda'ama. Uummata keenya keessa dhaloota darban keessatti illee ta'uu danda'a, ammaa keessatti maal bifa kamiin hariiroo isaa eeggataa ture, hariiroo nagaa qabeessa ta'e, healthy relationship waan jennu san akkamitti qabaachuu danda'a ture. Yaada jedhu irratti illee wanti nu dabaltuu jira. Okay, gara gaaffii lammataa kanatti osoo hin darbiin dura ka jalqabaa irratti waan takka hidhuu barbaade. Fakkeenyaaf akka biyya keenyaatti yeroo namni tokko fakkeenyaaf hariiroo hawaasummaa keessatti seera uummanni sun qabatu deemuu dhabu, fakkeenyaaf taraa sa'aa jira, afooshaa jira, quuwii jira, waan adda addaa kana jira. Yeroo sana achi keessaa baate jechuudha. Kun immoo dhugumatti namni suni almost hin jiru jechuu dandeessa. Maaliif nama bira hin deemu, yoo du'ee yookiin namirraa du'ee yookiin ofiisaatti yoo miidhamee waan tokko yoo jedhee namni isatti hin deemu jechuudha. Hariiroo seera uummanni sun hawaasni sun lafa kaate waan cabseef jechuudha. Kun immoo almost lubbuun jira malee jiraachuu hin dandeenye jechuudha. Kanaafuu namaan ala jiraachuun akka hin danda'amnedha. Hariiroo gaarii dhabuun hedduu rakkisaa akka ta'e nutti agarsiisa jechuudha. Kanuma jedheetiin gara gaaffii keetiitti darbuu fi hariiroo gaarii gochuuf maaltu nurraa eegamu kan jedhu actually kun gaaffii hedduu bal'aadha. Gaaffiilee kana osoo hin deebisin dura barbaachisummaa hawaasummaa, hariiroo hawaasummaa kan jedhu jalqaba kaasne san irratti waan tokko meebii ida'uun barbaachisuu mala. Barbaachisummaa kanarratti riisarchiin bakka adda addaatiin geggeeffama. Akkuma sila jette fakkeenyaaf barbaachisummaa kana barnootni hawaasaalee kanaan dura waan sila jedhaa sun irratti hordofaa turan gara akkamittiin negative side of human interaction, human communication kanneen akkamittiin furuu dandeenya kan jedhu irratti ture yeroo baay'ee. Kana jechuun haga fakkeenyaaf negative from negative 9 to negative 2 akkamittiin rakkina namaa fakkeenyaaf depression ta'uu danda'a, poor communication ta'uu danda'a, even physical medical kan jiran illee dhukkuba tokko akkamittiin akka inni fayyu goona kan jedhudha kan yeroo hedduu irratti fooyyeffatanii wanta gochaa turan. Kuni garuu haga neutral ta'utti qofa fida. Neutral haga ta'utti fida maximum. Amma garuu the latest scholarship maal jedhanii maaliif neutral booda kan jiru sana after zero kan jiru kan akkamittiin hariiroo upgrade gochuu maaliif kanan qorannu yaada jedhuun positive psychology kanarraa kaabaa jiru. Okay? Dhibee jiru qofa dubbachuu yookiin qorachuu sun taane erga dhibeen furamee booda immoo the best way, the optimal kanarra geessuu fi akkamitti gochuu dandeenya kan jedhu. Kanaaf wal qabatee positive practices wanti jedhu, positive psychology interventions wanti jedhamutu qophaa'ee amma hojiirra oolaa jira. Kunniin wanta nuti hin beeknee miti. Already wanta nuti beeknuu fi haga dandeenyu kan nuti wanta gochaa jiru hojiirra oolchaa jiru. Garuu haala scientific ta'e theoryidhaan kan dhufe kaniin jechuudha positive practice. Naturally nuti akka dhalli namaa beektee gara negatiiviitti incline ta'a beektee yeroo baay'ee yaadni keenya haasaan keenya fakkeenyaaf namni tokko yoo waan tokko godhee galatoonfachuun normally waan gaariidha. Garuu waan barreef ta'uu
yookiin immoo sammuu keenya keessa waan biraatiin biizii taanes haa ta'u amala haa ta'u hin galateeffannu yeroo baay'ee. There is negative intention, negative thinking, negative language. Wanni kanniintu jira jechuudha. Kanaafuu kanniin sirreessuutu barbaachisa dhugumaanii hariiroo gaarii fiduu fi positive communication, positive language kanniin fiduutu barbaachisa jechuudha. Kanammoo kan eegalu eessaati yoo jette positive intention waan jedhu irraa eegale. Namni fakkeenyaaf namni tokko waan tokko yoo godhe waan argine sana qofaan jaj gochuun irraatiin eegama. Maybe wanta nuti hin argine hedduutu jiraachuu danda'a. Kanaafuu we need to give excuse. Dhugaadha wanti kun salphaa miti. Nama tokko maybe inni waan kana godhee fi waan biraa rakkinni biraa waan isa mudatee fi jettee yaaduun sun salphaa miti. This is the quality of great people actually. Fakkeenyaaf wanta wayii jira. Fakkeenya wayii asii kaasuu barbaadeeti. Nama wayiitu mucaan isaa hedduu dhukkubsateeti opereeshiniidhaaf hospitaala deema. Hospitaala gaafa deemu ambulaansiidhaan daddafan jajjarsanii emergensiin geessanii gaafa deemu dooktarri hin jiru. Abbaan mucaa hedduu aare akkamittiin dooktarri as hin jiraatu. Erga dhufee daqiiqaa 30 darbeera gayoonaa dooktarri hin dhufne. Bilbilanii gaafanii yaamanii dooktarri daqiiqaa 30 tureetti dhufe. Abbaan hedduu hiraaree hedduu aaree maaliif mucaan hedduu dhukkubsatee jira waan ta'eef. San booda dooktarri dhufee dhiifama gaafatee gara sarjarii seenee mucaadhaaf sarjarii godhee fi mucaan galata rabbii wajjiniin fayyee bahe. San booda dooktarri deebi'ee gara manaatti deebi'e. San booda namoonni naannoo sana turan dhufaniiti narsootaa fi namoonni waa'ee dooktaraa sana keezii dooktaraa beekan dhufanii maal jedhaniini bara dooktarri mucaa isaatu du'ee inni taaziyaarra ture amma ho'aa jechuudha. Innaa gaafa itti bilbilamee jedhu kan ofii sana dhiiseeti kan keetiif dhufe mucaa kee dhukkubsataaf dhufe kan mucaa isaa du'e sana dhiisee jedhan. Kanaafuu asirratti maal hubachuu dandeenya namatti haasofnus ta'u yogguu interakshinii keenya hundasaa miizananii madaalanii ilaaluutu barbaachisa jechuudha. Excuse positive intention qabaachuu barbaachisa jechuudha. Ta'uu baatee innaa rakkina maalii keessa seenna mind reading wanta jedhamu keessa seenna sun immoo akka nuti hariiroo gaarii hin qabaanne nu godha. Mind reading maybe gaaffitti aanutti irratti kaasuu ni danda'ama waan positive dubbachaa jirra waan ta'eef jechuudha. An kanniin jedha itti aansuudhaan mee atillee waan itti dabaliitti itti deebina. Ayya Dr. Abdulatii sagantaan kennaa hariiroo gaarii akkamitti qabaachuu dandeenya waan jedhu irratti xiyyeeffata. Hariiroo gaarii qabaachuun maaliif barbaachisaa akkamitti hariiroo gaarii kunuunfachuu dandeenya waan jedhu irratti xiyyeeffata. Kanaaf kanaan wal qabatee qabeenya guddaa qabaachuun fayyaa namaatiif gahaa kan taane hariiroo gaarii qabaachuun bu'uura akka ta'e. Qarshiin wantoota nu barbaachisaniif fedhiiwwan nu barbaachisan akka bitannu akka qabaannu haa nu taasisan malee dhandhama jireenya gammachuu gaarii qabdu akka qabaannu gahaa akka hin taane qorannoon garaagaraa illee ibseera jira. Haaluma wal fakkaatuun akkuma Dr. Abdulatiif nu ibsanii qorannoowwan kana dura hojjetamaa turanii namni yoo maal balleesse garee kana keessaa alatti baawwamuu danda'a. Akka kophatti naan hambifne, akka garee keessaan hafne, akka iddirii keessaan hafne, akka qubii keessaan hafne jedhanii xaaruu irra lufanii hariiroo gaarii yoo qabaanne jenne maal ijaaruu dandeenya waan jedhutti lufani. Hir'ina wayii hambisuu irraa waan gaarii dabalachuu. Har'a yoo dogongora hojjete garee keessaa na baasanii kophatti hafa jechuurra waan gaarii udoo hojjennee waliin sadarkaa birootti ceene gammachuu gaarii qabaanne waan jedhu irratti xiyyeeffatan positive psychology waan jedhu to add something instead of reducing. Hir'ina wayii hambisuurra waan dabalataa wayii kunuunfachuu ceesisuu waan jedhu irratti xiyyeeffate. Kanaan wal qabate namoonni rakkoo keessa illee uduu jiran waan gaarii hojjechuu danda'an. Fakkeenya duratti kaaftee irratti abbaan ilma ajjeefatee jiru itti gaafatamummaa ogeessa fayyaa ta'uu isaallee uduu hin dagatin bakka fayyaa sanitti illee deemee yoo tajaajilu argina. Which sometimes Stephen Covey also
akka Stephen Covey'n kunoo responsible ta'u itti gaafatamummaa san fiil godhu waan jedhullee dabalata. Kanaan wal qabsiiftee waa oduun hin jette jechuu barbaada. Kana dabalataan meebiyaan gama kiyyaan hariiroo gaarii qabaachuu fi kunuunfachuu fi maal gochuu nu barbaachisa waan jedhuuf yoo waan tokko dubbadhee jedhe saayikooloojii keessatti maatii keessatti illee hawaasa keessatti illee hariiroon gaariin kun haadha abbaa ijoollee irraa eegala. Ijoollee haadha abbaa jidduu irraa eegala. Ijoolleen hariiroo haatiiniif abbaan waliin qaban irraa baratan. Kanaaf bu'uurri hariiroo gaarii maatii haadhaaf abbaa haatiin abbaa wajjin akkamitti haasa'an sababa walii kaayuu waan rakkateeti watu dhibeeti perspektiivii addaatiin ilaaluu akkuma amma duratti jette san mind reading yoo jenne fuula laallee naa dubbisuun barbaadu har'a mufatee jira naan dubbachuun barbaadu naa wajjin rakkoo qaba jennee gara conclusionitti gara murteetti hin deemin dura murteessinee namicha sanii wajjin haasawa taasifachuu qabnu wal hubatiinsa uumuu qabnu irraa akka boodatti hin hafne watu dhibee ta'uu danda'in haala rakkoo biraa keessa darbaa jiraatin haala waan hin beekne jiraatin haalaata jenneeti rakkoowwan kanneen akka maqsuu dandeenyu maal godhuu qabna waan jedhullee irratti dabaltee oduu waan tokko lama nuun jettee Dr. Okay, galatoomii qabxiileen ittiin hariiroo gaarii uummachuu dandeenyuuf kunuunsuu dandeenyu hedduudha. Maybe har'a hunda isaa xumuruu dhiisuu danda'uu dhabna. Haa ta'u malee wanti ammas irratti kaasaa turre fakkeenyaaf optimism wanti jedhu wayii kaasuu dandeenya. Yaada gaarii afaan keenyatti akkamitti akka hiikamu beeku abdii qabeessa yoo jenne fakkeenyaaf abdii qabaachuu yookiin immoo waan hunda haala gaariitiin ilaaluu kan jedhu. Kun jiruu keessatti bakka hundatti hedduu barbaachisaadha. Yeroo baay'ee fakkeenyaaf namoonni jireenya keessatti gaafa waan negatiivii ta'e yaadanii sochiilee adda addaa gochuu danda'a. Sochiileen sun immoo gara waan badaatti to the extent of lubbuu ofii fuudhutti illee nama geessuu danda'a. Haa ta'u malee jiruu keessatti waan hedduutu jira. Akkuma waan badaan namoonni godhanis ta'uu yookiin immoo irratti nature irraan irra ga'u jiru garuu most probably waan sana hedduu kan caalu waan hedduu gaarii ture jira jechuudha. Kanaafuu wanti guddaan positive thinking kan jedhu sana positive thinking kan jedhu sana. Kuni hariiroo keenya keessatti waan guddaa gaggeessa by the way. If we are optimist kana jechuun waan namni tokko godhu haala bifa gaarii ta'een ilaalla jechuudha. Nullee nama sanaa fi haala gaarii tokko waan gaarii tokko isaaf idaana jechuudha. Kan biraa gaafa dubbannu afaan gaarii dubbachuun kun hedduu barbaachisaadha. Yeroo darbe torban darbe kaasnee ture fakkeenyaaf biyya kanatti almost waan goon hundumaa fi expression adda addaa jiranna most of them are positive. Fakkeenyaaf waan gaarii tokko gaafa dubbatteetu aazina saaleeksin jedhu. Afaan kee haa barakatu, afaan kee gaarii argatu jechuudha. Gaafa bakka gaarii sagantaa gaariidhaaf deemtee dhuftu aayana saaleek. Miilli keessan illee barakaa argatu jechuudha. Waan gaarii tokko nyaata haa ta'u waan gaarii tokko gaafa hariiroo akkamitti tola waan akkasii gaafa dhageesseetu gurratti illee namatti tola. Dhugumatti positive emotion akkasii keessatti uumamuu fi hariiroon akka jabaatu godhe jechuudha. Almost waan hunda irratti jira jechuudha. Kanaafuu akkasitiin hariiroo keenya wanta gochuu hin dandeenya. Yoo ta'uu baate fakkeenyaaf faallaa kanaa yoo funi ilaalle yeroo hundumaa negatiivii kan dubbannu kan ta'e rakkisaa ta'uu danda'a jechuudha. Kana bakka adda addaatti fudhachuu dandeenya. Fakkeenyaaf gaafuma fakkeenyaaf salaamtaa gaafa waliin jennu fakkeenyaaf smiling kanaan waan itti kaffallu waan tokko hin jiru fakkeenyaaf jabaadhu waliin jechuun jechuudha. Nama tokko keessatti keessumaa nama lafaa ka'aa jiru barataa ta'uu daa'ima ta'uu danda'a fakkeenyaaf gaafa jabaadhu ati guddachaa jirta waan gaarii hojjechaa jirta bakka guddaa keessa gaafa jettee nama gootu osoo hin beekin nama sana keessatti waan gaarii gadi
gadi dhaabaa jirti jechuudha. Nuyiif nutti dhaga'amuu dhiisuu danda'a waan salphaa ta'uu danda'a garuu nama sana sirriitti ijaara. Fakkeenyaaf jireenya maatii keessatti ta'uu danda'a, jireenya haadha manaa fi abbaa manaa ta'uu keessatti danda'a. Fakkeenyaaf maqaa waan gaggaariidhaan wal waamuu jechuudha. Kunniin maqaa masoo jedha fakkeenyaaf naannoo keenyatti. Kunilleen wanta mataa isaa dabala. Asirratti akka qoosaatti wanta naannoo keenyatti jiru tokkoon siif himuu danda'a. Qoosaan jechuun dhuguma bakka itti guddadheetti fakkeenyaaf maqaa looguu jechuun wanta jedhu jira fakkeenyaaf maqaa naannoo keessanitti illee ni jira natti fakkaata. Maqaan fakkeenyaaf maqaa abbaa manaa yeroo tokko maqaa namoota gurguddaan hin dha'amu. Dubartii wayii mana bakka waa gurgurtutti waa gurgurti si lafatti jechuudha naannoo lafa hafanii kuduraaf kuduraa waan akkas akkasii gurguranii achitti sana bitachuu fi gad jettee gaafattee dubartiin biraa kan bitattu jechuudha. Kun meeqa jennaan kuni 2,3 jetteen gatiin isaa 2,3 sorry 2,1 jetteen. Edaa maqaan abbaa manaa maqaan 3 jette maqaa abbaa manaa dhabuu fi kun gatiin 2,1 2,1 jetteena namatti tola. Aadaa bareedaan tokko jira garuu I think hafaa jira natti fakkaata. Kun jaalala agarsiisa baay'ee maqaa abbaa manaa yookiin immoo maqaa nama guddaa wayii wanta jechuun wanta wajjin waan wal qabatu miti. Fakkeenyaaf wanta adda addaatiin dabarsuu ni danda'a. Fakkeenyaaf jaalallee kiyya damma kiyya waan akkas akkasiitti wanti nuti dabarsinu ni jira. Akkuma yeroo darbe jenne sana jechuudha. Janim lubbuu kiyya kan jedhu. Kanaafuu afaan gaggaarii dubbachuun waan yaanni tokko afaan gaariidhaan dabarsu. As much as possible negative language hambisuuf yaalu. Ni danda'ama fakkeenyaaf I statement, U statement wanta jedhamu jira positive communication keessatti. Fakkeenyaaf namni tokko waan ati hin feene yoo dalagee dalagaa namicha sanaa osoo hin taane fiilingii sitti dhaga'ame sana ibsachuu haala poozitiivii ta'een. Fakkeenyaaf haa jennu bakka wayiitti beellama qabdanii magaalaa guutanii waan tokko gochuuf waliin nyaata nyaachuuf haa ta'u waan biraa gochuuf dalaguuf haa ta'u. Namni waliin beellamatan kun si bira hafe yookiin bilbileellee sitti hin himne yaaniin dhufu jedhee dhiifama sin gaafanne. Kanaafi ati deemte sa'a kee gubdee ni dhufettee beellama kana hordoftee jechuudha. Dhattee nyaata ajajje ta'uu ni mala. Eedde sa'a dheeraa na dhugumatti fiilingii sitti dhaga'amu nima jira. Fiilingiin negatiivii sitti dhaga'ama. Garuu kan akkamittiin ibsita namichi kun gaafa dhufe yookiin yeroo biraa gaafa wal argitan. Akkas jechuu dandeessa. Dhugumatti ati nama badaadha. Yeroo kee hedduu gubdee nyaata maallaqa baaseetii waan negatiivii hunda tarreessuu ni dandeessa. Garuu immoo haala kanaanis dabarsuu dandeessa. Beellama wal qabanne sanarraati osoo dhiifaman gaafatin yookiin immoo osoo hin beeksisin hafuu keetii fi waan gaarii natti hin dhaga'amne xiqqoo natti dhaga'amee jira. Kun immoo hariiroo keenya irratti waan wanta qabuu fi gara fuulduraatti osoo fooyyeffamee waan gaarii natti fakkaate yoo jette the same message with different tone. Namni fakkeenyaaf ka jalqabaa irratti ati nama badaadhaa yeroo hundumaa beellama irratti hin dhuftu yoo jette difeensiif ta'a jechuudha. Difeensiif ta'a kana booda no ay an akkas miti jedheeti itti fufuu eegala. San booda achumatti hafa jechuudha waan relationshipii sun wanti hariiroo sun. Garuu wanta sitti dhaga'ame yoo ibsite no akkasitti sitti hin dhaga'amuu hin danda'u jechuun hin danda'u. That's impossible. No sitti hin dhaga'amne. Ayyee Dr. Sa'aatiin beekamnuun jalaa deemtee daqiiqaa takka lama keessatti sagantaa keenya xumurutti deemuu qabna. Mata dureen irraa hariiroo gaarii akkamitti uummanna kunuunfachuu dandeenya waan jedhu irratti kaa'ame hariiroo gaarii qabaachuuf ilaalcha gaarii ilaaluu bifa fuula dubbisuu dhiisuu waan abbicha san dhibee jedhee hubachuuf yaaluu jecha gaarii fayyadamuu abdii gaariin itti deemuu abbicha hariiroo gaarii waliin qabaachuuf hawwitan san jidduu rakkoon yoo uumamtee jette situ rakkoodha jechuu irra waan isinitti dhagameef waan rakkoo ta'e
irratti xiyyeeffachuu, abbicha irratti xiyyeeffachuu dhiisuu, bileem gochuu dhiisuu, quba itti qabuu dhiisuu, wanta dogongora uumame san gochicha irratti xiyyeeffachuu fi kan kana fakkaatan irratti Dr. Abdulatif Mo'amanii jiranii isinoo bakka jirtanitti mana keessanitti namoota jaallattanii wajjin hariiroo gaarii qabaachuuf maal godhaa jirtu? Positive psychology akkuma Dr. Abdulatif nu hime hariiroo gaarii qabaachuuf wantoota hedduutu jira. Isaan keessaa tokko wal galateeffachuu, gratitude waan jedhullee akkasuma nu ibsanii jiranii. Kanaaf hariiroo gaarii akka qabaannu maal yaalaa jirtu? Hariiroo gaarii qabaachuu irratti maal irratti rakkattani? Sagantaa itti aanu irratti ordaan sagantaa dhihana qalbii irratti kallattiin akka nu dhiyeessu jettanii wanti barbaaddan ibsachuu barbaaddan illee jiraatu gaaffiiwwan illee qabaattan dabalataan bifa linkii feesbuukii ordaa irratti nu barreessuu dandeessu, keessaan nu ibsuu dandeessu. Hirmaannaan keessan baay'ee barbaachisaadha. Sagantaan kun sagantaa keessanii, hirmaannaa keessaniin, gaaffii keessaniin fiixa bahiinsa ni qabaata jennee yaadna. Kanaaf bakka jirrutti gahee keenya of ilaaluu irratti haa xiyyeeffannu jedhaati. Dhumarratti akka golabbiitti dhaamsi nu dabarsitu yoo jiraate Dr. Abdulatif dabarsa. Achiin dura immoo obboleeyyan keenya sagantaan kun bifa milkaa'ina qabuun akka isin bira gahu kataasisan Abdurrazaaq Nasree akkasuma sagantaa kana kallattiin yaada kennuun kan hirmaatte Dr. Abdulatif galateeffachuun gara maayikii gara kanatti dabarsa. Tole hedduu galatoomii anillee yaada hedduun qabu isaan keenya illee hedduu keessa walumaa galatti sagantaa keenya goolabuu fi akkuma Dr. Amaan jedhee gaaffilee fi yaada qabdan akkasumas mata dureelee qabdan illee wanta gochuudhaaf sagantaa Odaa Research and Development jedhu feesbuukii irratti achitti nu barreessuu dandeessan. Mata dureen keenya har'aa kun hin goolabamne hariiroo gaarii qabachuuf maaltu barbaachisa kan jedhu qabxiileen hedduutu jira. Torban dhufullee kanumaa fi torbanoota dhufaniif akkasumatti itti fufna. Yaada keessaniin dhufuuf irree wal qabsiisneeti haala gaariin dhufuuf deemsisuuf ni yaalla. Gama kiyyaana irratti xumureetiin jira waan hordoftaniif hedduu galatooma. Guyyaa gaarii qabaadha.